Karoorri badhaadhina maatii mirkanaa'uu kan danda'u rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hojii dhabdummaa hundeerraa furuu yoo dandeenyedha jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugootti manneen horsiisa lukkuu 1,300 lukkuu 6,500 waliin intarpiraayizotaaf kennamee jira. Akka kutaa magaalaa Luugootti manneen lukkuu 1,300 lukkuu 6,500 waliin manneen re'ee 150 re'oota 300 waliin kurrukuru yookiin gaarii 150 dargaggootaaf dabarfamanii kennamanii jiru. Saganticha irratti argamuun haasawa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti humna waloo sochoosuun karoora badhaadhina maatii milkeessuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan. Kallattii waliigalaa qaban ijoon inni tokkoffaan humna waloo keenya sochoosuudhaan, inni lammaffaan badhaadhina maatii hirmaachisuudhaan, inni sadaffaan humna mootummaa karaa qusatameen itti fayyadamuudhaan si'eessituu ta'ee hojiiwwan lamaan akka sochoosu taasisuudha. Hojiin gama hundaanuu mirkanaa'uu kan danda'u rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hojii dhabdummaa hundeerraa furuu yoo dandeenyedha jedhan. Hojiin gama hundaan hojjennu dhugummaan isaa mirkanaa'uu kan danda'u maatii keenya bira ga'uu dandeenyedha. Jiraataa Adaamaa rakkoo isaa hiikuu dandeenyedha. Fedhii uummanni magaalaa Adaamaa qabu deebisaa deemuu dandeenyedha. Waan har'a hojjennu hojjechaa waan hin dandeenye iftooman uummata keenyatti himuu dandeenyedha. Rakkoolee gurguddoon qabnu tokko hojii dhabdummaadha. Hojii dhabdummaatti dabalamee rakkoon qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufee jira. Inni biraa booddee tafummaadha. Rakkoolee kana keessaa ba'uuf karoorri keenya kan irratti xiyyeeffatu hojii dhabaa kan taane qabeenya dhabnee osoo hin taane ofiif ofirraa akka ciifne hubataa dhufneerra. Qaala'insi jireenya hammaataa kan dhufu lafti keenyas oomishuu diddee miti, harki keenyas hojii dadhabee miti. Osoo humna qabnu hiyyummaa ofirratti guddisaa jirra. Osoo qabeenya qabnu qabeenya keenya misoomatti jijjiiraan turre. Amma gochaa hin jirru humna qabnu gara misoomaatti, qabeenya qabnu misooma walootiif. Kana hunda oolchuudhaan hiyyummaa nutti deemaa jiru xiqqeessaa, aadaa hojii keenya guddisaa, ida'ama kanaan immoo badhaadhina maatii milkeessuun kallattii waliigala karoora keenyati jechuudha. Namni kamuu kallattii mootummaan kaa'e irratti hundaa'uun aadaa hojii isaa cimsuun beekumsaa fi ogummaa qabutti fayyadamuun jireenya dhuunfaa fi diinagdee biyyaa jijjiiruuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu dhaaman. Carraa gama hundaan hojjechuu dandeenyuun harki nama keenyaa hundi sochoon industirii godoo keessa hirmaataan jiran dargaggoota muraasadha. Abbootii haawwotii muraasadha. Carraa misoomuu fi ogummaa hunda galeessa ta'e qabnu itti fayyadamne fedhii hawaasummaa keenya, fedhii jireenyaa keenya guuttachuuf ida'ama saniin badhaadhina maatii milkeessuuf cimnee hojjechuun nurra jiraata. Hojii raawwachiiftuun olaantuu kutaa magaalaa Luugoo Aadde Khadiijaa Jamaal akka jedhanitti qaala'insa jireenyaa hundeerraa furuuf kutaan magaalichaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa tureera, hojjetaa jiras jedhan. Kutaa magaalaa Luugoos karoora xiiqii bulchiinsi magaalaas gubbaarraa hamma gadiitti gadi buuse keessatti gaheen isaa bahuu qabu roga hundaan qindeessee bahachaas tureera. Keessattuu bara kana intarpiraayizoota fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuu keessatti hedduu ijaareera. Hirmaannaa hunda galeessa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu keessattis hojii fakkeenyummaa qabu hojjeteera. Haa ta'utii roga hundaan qaala'ina jireenyaa tasgabbii uumuuf wabii nyaataa mirkaneessuuf galmoota afran akka mootummaatiif akka paartiitti mirkaneessuu keessattis jalqabbiiwwan fakkeenyummaa ta'uuf hojiiwwan fayyadamummaa maatii mirkaneessuu keessattis hojiin roga hundaan akka magaalaa qofa miti akka biyyaatti muuxannoo ta'uu danda'u hojjetameera. Guyyaa kanas namoota 6,890 ta'an qarshii miliyoona 12.5 oliin fayyadamoo taasisneerra jedhan. Hojiin guyyaa har'aa qofti hojjenne waliigalaa inisheetiivii kanarraati dargaggoota fi dubartoota 6,890 intarpiraayizii 1,300 fayyadamaa gochuuf baasii kanaan wal qabate miliyoona 12.5 kutaa hawaasaa adda addaa irraa hirmaachisnee
rakkoo qaala'ina gabayaa fi rakkoo hawaasa keenya kan hiiknu ta'uu isaati. Namoonni deeggarsicha fudhatan tokko tokko yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin deeggarsa taasifameefitti gammaduu ibsuun fuuldurattis cimanii hojjetanii ittiin of jijjiiruuf kutannoo qaban dubbataniiru. Rukushaniin argadhe, rukushanii fi mana lukkuutiin argadhe. Gammachuun natti dhagahame, gammachuu guddaan natti dhagahame. Hojjedhee of jijjiiruudhaaf waanan barbaaduuf naaf kennameera. Hojjedhee of jijjiiruuf immoo anis ni yaala. Dasitaa alamii malee homtuun hin dhagahamne isinillee fayyaa ta'aa jiraadha. Fayyaa isinii haa kennu. Kan makaawwan bira waan inni reentalatu. Rabbi ammallee waan mangistii keenya olcheen waa bulchuu jiraadha.